yookiin immoo jara kana gatii ifaani argatanii dhaafi gaafan shaadaa qabadhee galin daawaa jalqabeen. Gaafa kana chaalenjoonni hedduun natti dhufaniiru. Chaalenjiin jalqaba natti dhufu yoo jiraate hin baranne gadi taa'ii baradhu maaliif daawwaa goota ifa islaamummaa maaliif dubbatta islaamummaa maaltu sii galee jennaan islaamummaa irraa haasofta kan jedhudha. Anis islaamummaa kana balleessuurra islaamummaan kun karaa koo baduurra dogoggoreeraa laata jedheen namoota hayyootaa fi beektota naannoo koo jiran gaafadhe. Isaanis akkas naan jedhani. Nabiyyiin keenya ergaa tokko nutti dhaammataniiru. Innis aayaa tokkollee ataatu amma dhageesseef amma beekturraa biraan ga'e kan jedhu siif barreeffame ati kanatti hojjedhu naan jedhan. Ani yeroo hundumaa sana booda waanan galgala dhaga'e ganama dubbachuudhaan waanan ganama dhaga'e galgala dubbachuudhaanii namoota 100 ol gara islaamummaatti waameen jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Gaafa namoota gara islaamummaatti waamnu maqaa baay'ee nutti kennama ture. Chaalenjii hedduutu nu mudata ture. Hidhamuudha amma ari'atamuutti, ari'atamuurra hamma jibbamuutti, jibbamuurra amma dhabamsiifamuutti, dhabamsiifamuurra amma maatii kootti chaalenjii guddaan hin baay'ata ture. Alhamdulillah chaalenjii kana hundumaa tokkichi koo inni gara dhugaatti na waame na moosisee na injifachiisee irra na aansee har'a namoonni na jibban namoonni na ari'atan namoonni na miidhuudhaaf kallattii garaagaraatiin alkallattiif kallattiidhaan yaalaa turan filannoo isaan qaban obsi isaanii gaafa dhumu na wajjin nagaadhaan jiraachuu jalqabanii jiru. Alhamdulillah. Kanaaf garri nu itti dhufnee gara dhugaati. Garri nu itti dhufnee gara haqaati. Haqa kana immoo halkaniif guyyaa uummata keenya karaa dandeenyuun yoo dandeenye luka keenyaan yoo dandeenye konkolaataadhaan yoo dandeenye baaburaan yoo dandeenye pileeniidhaan hamma beeknurraa amma dandeenyu dubbachuu wanti duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Sababiinsa inni nuyi arganne kun dhugaa waan ta'eef dhugaa arganne kanaaf yoo duune yoo hidhamne yoo dararamne yoo miidhamne nuuf kisaara osoo hin taane bu'aa keenyadha. Fakkeenyaaf karaa dhugaa kana tun dubbadhu karaa dhugaa kana tun lallabu karaa dhugaa kana dhaloota biraan tun ga'u abdii of eeggadhu si barbaanna abdii miidhamta abdii of qabi kan jedhan jiru an carraadhaan dhugaa kana tun dubbadhu duun anaaf carraadha malee kisaaraa miti. Sababiinsa isan bira dhaquufan hojjechaa jira waan ta'eef lafan dhaquufan haala mijeeffachaa jira waan ta'eef mana itti dhaquufan